Akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii Dhaloota Qubee. Viidiyoo keenya kan torban darbeetiin shaakala qubee ilaalaa turre kutaa tokkoffaa fi kutaa lammaffaa irratti shaakala qubee itti fufnee sirriitti shaakalaa turre jirra. Har'as itti fufuudhaan shaakaluma qubee kana irra deddeebinee shaakaluudhaan afaan Oromoo akkamitti sirriitti qubeessuu dandeenya kan jedhu shaakalaan kan ilaallu ta'a. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti nu waliin tura. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabnee dubbifna. Afaanuma keenya katabnee dubbifna. Egaa qubee dubbifamaa baa irraa ka'anii hanga haatti jecha tokko tokko fudhachaa shaakalaa ilaallee jirra. Har'a immoo dubbifamaa jaa irraa kaanee isaan muraasa kan ilaallu ta'a. Shaakalli kun akka irra deddeebitanii shaakaltanii qubee afaan Oromoo sirriitti akka qubeessitan isin gargaara. Isinis viidiyoo kana gaafa ilaaltan waraqaa fi qalama yookaan iskiriptoo qabachuudhaan akka sirriitti shaakaltan asumaan isin gaafanna. Kallattumaan gara shaakala har'aatti deemnaa jechuudha. Dubbifamaa jaa fi dubbachiiftuu A yeroo ilaalu jaa fi A takka jaa osoo hin taane ja jennee sagaleessinaa. Aan lama yeroo taatu immoo jaa jennee sagaleessinaa. Akka fakkeenyaatti jecha tokko tokko yeroo ilaallu ja kan jedhu kanaan jala jala kan jedhu kana ilaalla. Isa jaa jennee sagaleessine kan A lama qabu kanaan immoo jaalala jennee fakkeenya akkanatti fudhachuu dandeenya jechuudha. Jaa fi ee yeroo ilaallu immoo jaa fi dubbachiiftuun een takka jee jennee sagaleessinaa. Een lama yeroo taatu jaa biratti jee osoo hin taane jee jennee dheeressinee sagaleessinaa. Jee akka fakkeenyaatti jecha tokko tokko fudhannee yeroo ilaallu jecha jee jeequmsa jennee yeroo gabaabbatuu fi yeroo dheeratu fakkeenya jecha takka akkanatti fudhachaa ilaaluu dandeenya jechuudha. Jecha jeequmsa jedhu kana yeroo barreessinu jaatti aanee yeroo hunda ee lama barreessina. Maaliif yoo jenne jeequmsa yeroo jennu jee jennee inni turre dheeressinee sagaleessina waan ta'eef dubbachiiftuun een lama taate jechuudha. Jecha gaafa jennu immoo jennee gara dubbifamaa yookaan qubee dachaa chaatti dafnee ceena waan ta'eef ee takka fudhanna jechuudha. Jecha gaafa jennu. Kanaafuu akkanatti gaafa sagaleessinu sirriitti sagaleessinee gaafa qubeessinus akkamitti qubeessine kan jedhu shaakala kana irraa sirriitti barachuun ni danda'ama jechuudha. Jaa fi ii yeroo ilaalu jaa fi iin takka ji jennee sagaleessinaa. Iin lama yeroo taatu immoo isa ji jennee sagaleessine jii jennee dheeressinee sagaleessinaa jechuudha. Jecha tokko tokko akka fakkeenyaatti yeroo ilaalu jikse jiidha jennee gaafa gabaabbatuu fi gaafa dheeratu jechoota akkamitti barreessinaa kan jedhus akkanatti fakkeenya fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Jikse gaafa jennu ji jennee gabaabsine jennaa. Jiidha gaafa jennu garuu jii jennee ni turraa ni dheeressina waan ta'eef dubbachiiftuu ii lama fayyadamna jechuudha. Dubbifamaa jaa fi dubbachiiftuu oo. Jaa fi oon takka joo jennee gabaabsinee sagaleessinaa. Oon lama yeroo taatu immoo joo jennee dheeressinee sagaleessina. Mee isaan kana immoo jecha keessatti akkamitti qubeessina kan jedhu fakkeenya fudhannee haa ilaallu. Joffee gaafa jennu
jo jennee gabaabsinee sagaleessina. Kanaafuu dubbachiiftuu oo takka fudhannaa jechuudha. Jo, joffee. Joo kan jedhu kanaaf immoo jecha arjoome jedhu keessatti arjoo jennee gidduutti jaa biratti joo jennee dheeressinee jenna waan ta'eef yeroo hunda jecha arjoome jedhu yeroo barreessinu jaatti aanee oo lama fayyadamna jechuudha. Arjoome. Jaafii dubbachiiftuu uu. Jaafii uu takka juu. Juu. Uun lama yeroo taatu immoo juu. Juu jennee dheeressinee sagaleessina. Akka fakkeenyaatti jecha tokko tokko fudhannee yeroo ilaalu juu kan jedhu kanaaf arjummaa. Arjummaa jecha kana keessatti jaatti aanee uu takka fayyadamna jechuudha. Arjummaa. Ju jennee gabaabsinee sagaleessina waan ta'eef arjummaa gaafa jennu jaatti aanee dubbachiiftuu uu takka fayyadamna jechuudha. Kabajuu gaafa jennu garuu jecha kabajuu jedhu keessatti dhumarratti juu jennee sagaleessina waan ta'eef dheeressinee uu lama fayyadamna jechuudha. Kabajuu. Gara dubbifamaa kaatti yeroo dabarru immoo kaa fi aa takka yeroo hunda ka jennee sagaleessina. Ka. Jecha tokko keessatti sagalee kaa jedhu yeroo ilaalu aa takka hin fayyadamu. Aa lama fayyadamu. Sagaleen ka jedhu yoo dhufe immoo aa takka qofa fayyadamna jechuudha. Kanaafuu dubbifamaa kaa biratti aan takka yoo taate ka jennee sagaleessinaa jechuudha. Aan lama yeroo taatu immoo isa ka jenne kana kaa jennee sagaleessinaa. Mee isaan kanaaf immoo jecha tokko tokko akka fakkeenyaaf fudhannee yeroo ilaalu isa sagalee gabaabaa kanaaf isa ka jedhu kanaaf karaa. Karaa. Jecha karaa jedhu keessatti birsagni inni jalqabaa ka isa jedhu kanaaf. Kanaafuu ka gaafa jennu kaa biratti aa takka fudhanna jechuudha. Yeroo dheeratu immoo fakkeenyaaf kaarruu. Kaarruu. Jecha kaarruu jedhu keessatti birsagni jalqabaa kaa jedha. Kanaafuu yeroo kaa jennu yeroo hunda aa lama fayyadamna jechuudha. Kaatti aanee aa lama fayyadamna jechuudha. Dubbifamaa kaa fi dubbachiiftuu ee. Kaa fi ee takka kee jennee sagaleessinaa. Een lama yeroo taatu immoo kee. Kee jennee dheeressinee sagaleessina. Akka fakkeenyaatti jecha tokko tokko yeroo ilaalu kee. Kennaa. Kennaa gaafa jennu kee sagalee kee jedhu gabaabsinee sagaleessina waan ta'eef kaa biratti ee takka fudhannaa jechuudha. Keeti gaafa jennu immoo keeti. Kee jennee ni turre waan ta'eef kaa biratti ee lama fayyadamnaa jechuudha. Dubbifamaa kaa fi dubbachiiftuu ii yeroo ilaalu kaa fi ii takka kii. Kii jennee gabaabsinee sagaleessina. Iin lama yeroo taatu immoo kii. Kii jennee dheeressinee sagaleessinaa jechuudha. Akka fakkeenyaatti jecha tokko tokko yeroo ilaalu isa gabaabaa kanaaf kii kan jedhu kanaaf shakki. Shakki jennee yeroo barreessinu dhumarratti kaa biratti ii takka fudhannaa jechuudha. Isuma kana gaafa dheeressinu immoo shakkii. Shakkii gaafa jennu dhumarratti amma asitti ii lama fudhannaa jechuudha. Shakki gaafa jennu dhumarratti kaatti aanee iin takka. Shakkii gaafa jennu immoo kaatti aanee dhumarratti ii lama fudhannaa jechuudha. Akkaataan itti sagaleessinu murteessaadha jechuudha. Fakkeenyaaf hima keessa galchinee yeroo ilaalu nama hin beekne shakki jennee yeroo barreessinu dhumarratti shakki gaafa jennu kaatti aanee ii takka fayyadamna. Jechi lammaffaan immoo shakkii tokko malee ni rooba gaafa jennu
Jechi jalqabaa shakkii jedhu dhumarratti kaatti aanee ii lama fayyadamna jechuudha. Jechi tokko akkaataan itti sagalessinu murteessaadha kan jennuuf kanaafi jechuudha. Kaa fi oo yeroo ilaallu kaa fi oon takka ko jennee sagalessinaa. Oon lama yeroo taatu immoo koo jennee sagalessina. Jecha tokko tokko akka fakkeenyaatti yeroo ilaallu koo konkolaataa koomii jennee fakkeenya tokko tokko fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Kaa fi uun takka uun lama yeroo taatu immoo kuu akka fakkeenyaatti jecha tokko tokko yeroo ilaallu isa kuu jedhu kanaaf kubbaa kuufama jennee akkanatti jecha tokko tokko fudhannee akka fakkeenyaatti ilaaluu dandeenya yeroo dheeratuu fi yeroo gabaabbatu jechuudha. Gara dubbifamaa laatti yeroo dabarru immoo laa fi aan takka aan lama yeroo taatu immoo laa akkanatti sirriitti sagalessinee sirriittis qubeessuu dandeenya. Isaan kanaan jecha tokko tokko fudhannee fakkeenya yeroo ilaallu la kan jedhu kana lama laagaa jennee fakkeenya tokko tokko fudhannee akkanatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Laa fi een takka leen een lama yeroo taatu immoo lee jennee dheeressinee sagalessina. Lee galee jecha galee jedhu keessatti dhumarratti laatti aanee ee takka fayyadama. Galee gaafa jedhu. Jecha leenca jedhu keessatti immoo jalqaba irratti birsagni lee jedhu kun ni dheerata waan ta'eef dubbachiiftuu ee lama fayyadamna jechuudha. Leenca. Laa fi iin takka lii iin lama yeroo taatu immoo lii jennee dheeressinee sagalessinaa. Fakkeenya fudhannee yeroo ilaallu lixa jecha lixa jedhu keessatti li jennee gabaabsinee sagalessina waan ta'eef laa biratti ii takka fayyadamna. Jecha foolii jedhu keessatti lii jennee dhumarratti birsaga dhumarra jiru dheeressine jenna waan ta'eef laatti aanee ii lama fayyadamna jechuudha. Laa fi oon takka loo oon lama yeroo taatu immoo loo. Fakkeenyaaf lole loogii jennee yeroo gabaabbatuu fi yeroo dheeratu akkanatti fakkeenya fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Laa fi uun takka luu jennee sagalessinaa. Uun lama yeroo taatu immoo isa luu jennee kana dheeressinee luu jenna. Luu. Fakkeenya yeroo fudhannu sagalee gabaabaa luu jenne kana lukkuu luugee jennee akkanatti fakkeenya fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Dubbifamaa maa yeroo ilaallu maa fi aan takka
ma jennee sagaleessinaa. Aan lama yeroo taatu immoo maa jennee dheeressinee sagaleessina. Isaan kanaan jecha tokko tokko akka fakkeenyaatti yeroo fudhannu ma kan jedhuuf mana, maangoo jennee jecha tokko tokko akkanatti fudhachuu dandeenya. Maa fi een takka mee, een lama yeroo taatu immoo mee. Fakkeenya fudhannee yeroo ilaallu mee deeme jecha deeme jedhu keessatti birsagni dhumaa me kan jedhu kun gabaabsinee sagaleessine waan ta'eef takka fayyada. Jecha meelatee jedhu keessatti garuu sagaleen jalqabarra jiru mee kan jedhu kun dheeressinee jenna waan ta'eef maatti aanee yeroo hunda dubbachiiftuu lama fayyadamna jechuudha. Meelatee. Maa fi iin takka mi jennee sagaleessinaa. Iin lama yeroo taatu immoo mii jenneeti kan sagaleessinu. Akka fakkeenyaatti jecha tokko tokko yeroo ilaalu milkii, miila. Jecha milkii jedhu keessatti sagaleen yookaan birsagni jalqabaa isa mi jedhu kana mi gaafa jennu immoo gabaabsineetti sagaleessine waan ta'eef maatti aanee dubbachiiftuu takka fudhannaa jechuudha. Jecha miila jedhu keessatti garuu mii gaafa jennu dheeressine jenna miila. Kanaafuu maatti aanee lama fayyadamnaa jechuudha. Maa fi oo yeroo ilaallu maa fi oon takka moo. Oon lama yeroo taatu immoo moo jennee sagaleessinaa. Isaan kanaan immoo jecha tokko tokko akka fakkeenyaatti yeroo ilaallu morma jennee birsaga jalqabaa moo jedhu kanas gabaabsineeti sagaleessine waan ta'eef oo takka fudhannaa. Jecha moofaa jedhu keessatti garuu moo jennee dheeressinee jenna waan ta'eef oo lama fayyadamne jechuudha. Morma, moofaa. Maa fi uun takka muu jenneeti sagaleessinaa. Uun lama yeroo taatu immoo muu jenneeti kan sagaleessinu. Jecha tokko tokko akka fakkeenyaatti yeroo fudhannu murna. Jecha murna jedhu keessatti sagaleen jalqabaa mur gaafa jennu dafneeti gara dubbifamaa irraatti ceena waan ta'eef gabaabsineeti sagaleessina waan ta'eef maatti aanee takka fayyadamna jechuudha. Jecha deemuu jedhu keessatti immoo deemuu gaafa jennu birsagni dhumaa muu jedhu kun dheeratee jira waan ta'eef yeroo hunda deemuu jennee yeroo barreessinu maa biratti lama fayyadamna jechuudha. Deemuu. Gara dubbifamaa naatti dabarraa. Naa fi aan takka naa fi aan lama yeroo taatu immoo isa na jennee kan naa. Aan takka yeroo taatu lama yeroo taatu immoo naa jennee sagaleessina yeroo hunda. Fakkeenyaaf nama, naacha jennee jecha tokko tokko akka fakkeenyaatti fudhannee akkanatti ilaaluu dandeenya. Naa fi
Een takka nee. Nee jennee gabaabsinee sagaleessinaa. Een lama yeroo taatu immoo nee. Nee jennee dheeressinee akkanatti sagaleessina jechuudha. Mee akka fakkeenyaatti jecha tokko tokko haa ilaallu. Nee Neepaal maqaa biyyaati. Neepaal gaafa jedhu nee jennee gabaabsinee sagaleessina waan ta'eef Neepaal jennee gaafa barreessinu naatti aanee ee takka fudhannaa jechuudha. Jecha kaanee jedhu keessatti immoo akkaataan itti sagaleessinu asitti gaafa nee jennu dheeressinee sagaleessina waan ta'eef naatti aanee dubbachiiftuu ee lama fayyadamna jechuudha. Hima keessa galchinee yeroo ilaallu bariin kaanee hojjenna. Bariin kaanee hojjenna gaafa jennu jecha kaanee jedhu kan yeroo barreessinu sagaleen dhumaa nee jedhu kun dheerateet sagaleeffame waan ta'eef naatti aanee dubbachiiftuu ee lama fayyadamnaa jechuudha. Kanaafuu bariin kaanee hojjenna yeroo jennu naatti aanee dubbachiiftuu ee lama barreessinaa jechuudha. Naa fi ii. Naa fi iin takka ni. Ni. Iin lama yeroo taatu immoo naa biratti nii. Nii jennee sagaleessinaa. Akka fakkeenyaatti jecha tokko tokko yeroo fudhannu ni qaamni. Qaamni. Nii niitii. Niitii. Hima keessa galchinee yeroo ilaallu fakkeenyaaf qaamni miiraa 5. Qaamni miiraa 5. Hima jedhu keessatti jechi jalqabaa qaamni jedhu kun dhumarratti ni gaafa jennu gabaabsineetti ni jennee waan ta'eef ii takka fayyadamna jechuudha. Qaamni miiraa 5. Caalaan niitii qaba. Caalaan niitii qaba gaafa jennu immoo jecha niitii jedhu keessatti nii jennee ni turre waan ta'eef naatti aanee ii lama barreessinaa jechuudha. Naa fi oo. Naa fi oon takka no. No. Oon lama yeroo taatu immoo noo. Noo jennee dheeressinee sagaleessinaa. Fakkeenyaaf isa gabaabaa no jedhu kanaan Noorweey. Maqaa biyyaa Noorweey jedhu yeroo barreessinu nor gaafa jennu gabaabsinee jenna waan ta'eef naatti aanee oo takka fayyadamna. Jecha naannoo jedhu keessatti immoo naannoo jennee gaafa barreessinu yookaan gaafa sagaleessinu sagaleen dhumaa noo jedhu kun dheeratee sagaleeffame waan ta'eef naatti aanee dubbachiiftuu oo lama fayyadamnaa jechuudha. Noorweey naannoo. Naa fi uu. Naa fi uun takka nu. Nu jennee sagaleessinaa. Uun lama yeroo taatu immoo nuu. Nuu jennee sagaleessina. Isaan kanas jecha keessa galchinee yeroo ilaallu akka fakkeenyaatti jecha nuti. Nuti gaafa jennu sagalee jalqabaa nuu jedhu kana gabaabsinee jenna waan ta'eef nuti gaafa jennu naatti aanee uu takka fayyadamna. Jecha nuugii jedhu keessatti immoo nuu jennee dheeressinee jenna waan ta'eef nuugii gaafa jennu naatti aanee dubbachiiftuu uu lama fayyadamna jechuudha. Nuti nuugii jennee jecha tokko tokko akkanatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Egaa viidiyoon keenya kan har'aa asirratti raawwata. Irra deddeebitanii akka shaakaltan abdiin godhaa. Egaa irra deddeebi'anii shaakaluun akka afaan Oromoo sirriitti qubeessinu nu gargaara waan ta'eef anis kan irra deddeebi'ee isiniif hojjedhuuf akka irra deddeebitanii shaakaltanii qubee afaan Oromoo jecha afaan Oromoo ergaa isin namaaf barreeffamaan dabarsuu barbaadan akka sirriitti qubeessitanii dabarsitan akka barreessuu dandeessan isin gargaara waan ta'eef irra deddeebitanii shaakaluun barbaachisaadha jechuudha. Like, share gochuudhaan hiriyoota keessan biraas akka ga'u godha. Torbaan viidiyoo biraatiin hanga wal agarruutti nagaan naaf turaa. Galatooma. Bye bye.
jennee kaana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabne dubbifna afaanuma keenya katabne dubbifna.